Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyo kan isin jaallattu isinis Waaqayyoon kan jaallattan ilmaan haadha keenya qulqulleettuu Dubroo Maaramii jaalala isaa Waaqayyo gooftaan kan nuuf dhiyeesse guyyaa har'aa Zawarada kan jedhamu obboleessa keenya faarfataadha qondaanya nu barsiisa Waaqayyo gooftaan laphee liidaa dabbanis abbanuu obsa yoobiif kennisaaf kenne akka nu barsiisuudhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u kallattiidhaan kan obboleessa keenya sagantaa keenya like subscribe nuuf godha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Waaqayyo kan isin jaallattu isinis Waaqayyoon kan jaallattan ilmaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii Waaqayyo jaalala isaa kan nuuf dheeresse gooftaan gooftotaa mootiin moototaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u kan nama barsiisu eenyudha kan nama gorfatu eenyudha Waaqayyo gooftaan abbaan jaalalaa laphee liidaa banee obsa yoobiif kenna amantaa biraamiif kennuuf kenna kan barsiisu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u torbaneen kan wajjineen barannu soomii guddaa kan jedhudha. Soomni guddaan guyyaa irraa kan wajjineen barannu bagattiin sin ga'e jechaa soomni guddaa yookaan Abiyyi soomii yookaan sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan jedhamu torbanoota soomii guddaa keessaa innis bakka 8tti kan qoodamu Zawarada, Qiddist, Makuraab, Dabrazayit, Matsaaguu, Gabri'eel, Niqidimoos, Osaayinaa jennee torbeewwan 8 kan yookaan 6 kan wajjin barannaa Waaqayyo gooftaan akka nu barsiisuudhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u guyyaa har'aa kan wajjin barannu Zawarada kan jedhu kan torbee tokkoffaa kan ta'e Zawarada jechi jedhu jecha gi'izii yommuu ta'u inni isaa isa bu'e jechuudha. Inni bu'e kun eenyudha kan jennu Yesuus Kiristoos akka ta'edha. Egaa torbee kana qiddaasin torbee tokkoffaa kuni Dabra Libaanos jedhama. Egaa inni bu'e kun eenyudha kan Yesuus Kiristoos jalqaba sooma guddicha irratti mana kiristaanaa keenya waa'ee ilma Waaqayyo gara namaatti gadi bu'uusaa foon uffate akkuma namaas ta'ee gara isaatti nama deebisuu isaa akkasitti jiraadhaa jedhe fakkeenya namaaf ta'uuf bu'uusaa waan yaadatuuf torbeen kun gadi bu'uu yookaan Zawarada jedhamee moggaafame. Egaa erga inni qabus Waaqayyoof qajeeluun sodaadhaan bitamuun soomaa fi namatti araaramuun jaalala qabaachuun sanbata hojii gaarii kabajuun amma seenaa kan biroo torban jalqabaa yoo ilaalle torbeen jalqabaa kuni seenaa tokko yoo ilaalle torbee jalqabaa kana keessatti seenaa tokko yoo ilaalle torbeen kun Irqaal jedhamee ni beekama. Irqaal bara 600 dhaloota Kiristoosiin booda mootii Israa'el ture. Baruma kanatti Kiriyoos namni jedhamu mootiin Paaris ture. Mootiin kun Yerusaalem waraanee mana qulqullummaa saamee luboota daaqonoota ajjeesee fannoo gooftaa fuudhee gara walakkaa qochisiise awwaale. Irqaal immoo gargaarsa Waaqayyootiin diina injifannee fannoo gooftaa akka deebifnuuf sooma labsaa jedhee sooma labsiise. Guyyaa 6 booda mootiin Paaris mo'atee fannoo bara 614 awwaalame. Bitootessa 10 bara 628 ulfinaan gara mana qulqullummaatti deebiseera. Laala. Soomni kun sooma injifannoo jedhamee beekame. Hiikumti sooma guddaa kuni diina mo'achuuf waan ta'eef abboonni keenya fudhatanii nuuf deebisaniiru. Ilaala saba Waaqayyoo. Bitootessa gara jalqabaa seenan kun waan raawwatameef yeroo hunda bitootessi guutuun soomaan kan qabame waan ta'eef jalqaba sooma guddichatti akka soomamu abboonni seeran tumaniiru. Nutis jabaannee soomuun diina keenya mo'annee tajaajilaan saamamne qabeenyaan saamamne dhugaa saamamne akka deeffannu Waaqayyo nu gargaaru. Egaa saba Waaqayyo
torbeen jalqaba yookiin soomni guddicha yookiin gadi bu'uun kun yookaan irqaal jedhamee kan waamamu kun keessaayyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos akka nama ta'e addunyaa kana fayyisee Waaqayyo jaalala namaaf qabu gara addunyaa kanaa kan biyya lafaa dhufeedha jedhee dhugaa baamaati Waaqayyo. Ilaala. Zawarada inni jedhamu isa kanaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorfate Waaqayyo gooftaan abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa kan nu barsiise, kan nu gorfate haa ta'u torban qiddisti yookaan qulqulleetti kan jedhamu walitti deebinaa sagantaa keenya kana share, subscribe, like nuuf godhaa nu jajjabeessaa galanni Waaqayyoof haa ta'u.